Guddinni seenaa qabeessa ta'e tokko reefu pilaaneetii guutuu raaseera. Lola gara jabinaa ji'ootaaf godhameen booda Ameerikaa fi Iraan ifatti waan hin yaadamne hojjetaniiru. Waraanicha xumuruuf waliigaltee nagaa guddaa xumuraniiru. Yaa ta'u malee ayyaana kana jalatti Doonaald Tiraamp doorsisa haaraa sodaachisaa ta'e kan baase yoo ta'u, Israa'el meeshaa waraanaa ishee lafa kaa'uu diduun boombii roobsuu itti fufteetti. Kana cinaatti waliigalteen nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti raawwatame mootummaa Israa'el keessatti fincila ifa ta'e kaaseera. Ministeerri Israa'el humna guddaa qabu waliigaltee nagaa Doonaald Tiraamp ifatti kuffisuun addunyaaf dhaadannoo dhiiga namaa balleessu dabarseera. Israa'el amma kophaa ishee gara fuulduraatti tarkaanfachuun sirna Iraan guutumatti nan kuffisa jechuun dhaadatteetti. Muummichi ministeera Paakistaan Shahbaaz Shariif mariin dhoksaa kun guutumatti milkaa'uu beeksiseera. Achiin booda pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kallattii tiruu sooshaal irratti ba'uun uummata Ameerikaatti injifannoo guutuu doorsisa makate labsaniiru. Waliigalteen Iraan waliin taasifame amma xumurameera jechuun waliigaltichi kun Strait of Hormuz dhaabbataadhaan kaffaltii irraa bilisa akka ta'u ni mirkaneessa jechuun ibseera. Mormiin Beeniyaamin Netanyaahuu jiraatus ani garuu Israa'el boombii niikularaa irraa baraareen jira jechuun ibseera. Yaa ta'u malee jechi mi'aawaan Tiraamp hatattamaan gara balaa guddaatti jijjiirameera. Tiraamp gaazexaa New York Times waliin haasawaa taasisaniin Iraan waliigaltee niikularaa isa dhumaa fi dhaabbataa ta'e irra yoo hin geenye hatattamaan boombii abaarsaa Teheraan irratti dhoosuu akka jalqaban ifa godhaniiru. Pireezidaantichi biyyoota Arabaatti qoosuun nuti eegduu ba'aa giddu galeessaa waan taaneef galii naannichi guutuun argatu keessaa dhibbentaa 20 nuuf kaffaluu qabu jechuun ibseera. Tiraamp ifaan ifatti biyyoota ba'aa giddu galeessaa akeekkachiiseera. Qabeenya keessan keessaa dhibbentaa 20 naaf kaffaluu qabdu. Yookiin boombiin Iraan deebi'ee mataa keessan gubbaatti ni kufa jechuun akeekkachiiseera. Gama biraatiin ammoo dambaliin diinagdee guddaan Teheraaniif dhufeera. Ibsa waloo seena qabeessa ta'e Yuunaayitid Kiingidam, Faransaay, Jarmanii fi Xaaliyaaniin qoqqobbii diinagdee micciiramaa Iraan irratti kaa'ame kaasuuf qophii ta'uu isaanii beeksisaniiru. Waliigaltee Waashingitanii fi Teheraan gammachuu simachuus sodaa qabanis ibsaniiru. Iraan gonkumaa meeshaa niikularaa argachuu hin qabdu jechuun Iraan sagantaa niikularaa ishee irratti tarkaanfiiwwan ifa ta'e yoo fudhatte qoqqobbii kaasuuf nuti qophiidha jedhaniiru. Waliigaltee wal hubannoo kunis jimaata dhufu Siwiizerlaand Jenevaatti mallattaa'uuf beellamameera. Yaa ta'u malee waliigaltee nagaa kanarratti Israa'el gaaddidduu dukkanaa taateetti. Tiraamp waliigaltee labsuus Israa'el guutumatti Waayit Haawus mormaa jirti. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis ibsa qorra araarama hin qabne baaseen Israa'el yoomiyyuu duubatti akka hin deebine addunyaatti himaniiru. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis jechoota ciccimoo fayyadamuun waliigaltee kana irra deebiin mormeera. Israa'el lafa Libaanos qabatte keessaa gonkumaa hin baatu. Akkasumas Iraan sababa taateewwan Libaanos keessatti raawwatamaniin Israa'el yoo haleelte humna guutuu ta'een haloo ni baafanna jechuun ibseera. Loltoonni Hizbollaas loltoota Israa'el kibbatti argaman walitti bu'iinsa itti fufaniiru. Ajajoonni waraanaa Iraan haleellaan Libaanos irratti raawwatamu sarara diimaa guutuu akka qaxxaamure akeekkachiisuun shallakkiin dogoggoraa Israa'el fudhachaa jirtu deebii malee akka nafne akeekkachiisaniiru. Galgala kanas lafti kibba Libaanos jala jiru meeshaa waraanaa ulfaataadhaan raafamaa jira. Kunis ibiddi waraanaa kun akka dhaamuu dide kan mirkaneessudha. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee Paakistaan giddu galeessa godhate jimaata mallatteessuuf yeroo qophaa'aa jiranitti waraanni Israa'el jeequmsa haaraa gadi lakkiseera. Waliigaltee deemaa jiru mormuun kutaaleen meeshaa waraanaa fi xiyyaaronni waraanaa Israa'el magaalota Tarsiimoo, Kaafaarim, Taabinee fi Taayibee irratti boombii tasaa hamaa ta'e raawwataniiru. Akka dhaabbanni oduu biyyaalessaa mootummaa Libaanos jedhutti naannoo namoonni siivilii itti baay'atanitti roobni boombii hamaa ta'e roobeera. Callisni dhukaasa dhaabuu guutumatti cabuu samiin aaraan guuteera. Tooftaan dirree waraana irratti mul'atu daandii sodaachisaa ta'e qabateera. Waraanni Israa'el magaalaa Taayiree jedhamtutti kubbaa abiddaa guddaa ta'e dhoosuun waan naannoo sana jiru hunda barbadeesseera. Kana malees dhoo'insi magaalaa Kaayim raasuun ergaan Teel Aviv irraa dhufu ifa godheera. Waashingiten keessatti nagaan hasaasamus dhugaan lafarra jiru guutumatti gaaga'ama hamaa ta'een itti fufeera. Haleellaa Israa'el hordofuun Iraan mariin dippiloomaasii Ameerikaa waliin taasifamu guutumatti bu'aa akka hin qabne yeroo labsitu guutummaan ba'aa giddu galeessaa abidda hatattamaa dhufaa jiruuf qophaa'aa jira. Itti aanaan ajajaa waraanaa Iraan Birgaadeer Jeneraal Mohammad Jaafar Asaadi kallattiin Teel Aviv fi Waashingitanitti akeekkachiisa dhiiga namaa balleessu kenneera. Jeneraal Asaadi shakkii tokko malee Teheraan deebii ni kenniti jedheera. Israa'el bu'aa weerara isheef deebii gaabbisiisaa ni fudhattis jechuun dhaadateera. Waraanni Israa'el gama isaan haleellaa Iraan taasiftu kamiifuu hatattamaan deebii cimaa akka kennu beeksiseera. Yeroo wal fakkaatutti ajajaa waajjira muummee ittisa qilleensaa Iraan Birgaadeer Jeneraal Alii Zeeraa Alaami walabummaa waraana guutuu Iraan agarsiisuuf haasawa cimaa taasisaniiru.
Iraan sirna ittisa qilleensaa tokko tokko yeroo weerara Ameerikaa fi Israa'el miidhamee ture hunda saffisaan bakka buusuu ishee mirkaneessaniiru. Wanti har'a damee ittisa qilleensa irratti qabnu hundi guutumatti oomisha Iraanotaati jechuun samii keenya eeguuf humna biyya alaa kamirrattuu hin hirkannu jedheera. Dabaluunis gochi Israa'el taasisaa jirtu waliigaltee seena qabeessa USA waliin godhametti gufuu ta'uuf akka ta'e ibsuun yeroo barbaachisaa ta'etti tarkaanfii cimaa ta'e akka kenninu beekamaadha jechuun ibseera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa Israa'el Liibaanos irratti taasisaa jirtu mormuun hatattamaan dhaabbachuu akka qabu akeekkachiiseera. Ajajoonni olaanoon Iraan jechoonni faayidaa akka hin qabne labsuun misaayilota isaanii boba'aa guutuun qopheessaniiru. Yaa ta'u malee samiin Liibaanos irra jiru abiddaan guutameera. Haleellaan qilleensaa haaraan galgala kana Liibaanos irratti raawwatame waliigaltee Ameerikaa fi Iraan guutumatti cicciruu akka danda'u sodaatamuun halkan kana dhiphinni cimaa ta'e dhalateera. Wixataa irraa waaree boodaa jalqabuun xiyyaaronni waraanaa Israa'elii fi meeshaa waraanaa gurguddaan callisa kana guutumatti cicciraniiru. Kibba Beeruut aanaa Dahiyyee irratti boombiin gara jabinaa fi lubbuu namaa galaafate dhooheera. Yoo xiqqaate namoonni 3 du'uun kan mirkanaa'e yoo ta'u namoonni hedduun ammoo miidhamuun caccabaa jalatti hafaniiru. Akka gabaasa iccitii Axios miliqee ba'eetti waraanni Israa'el sakandiidhumaa irratti ajaja giddugaleessaa Ameerikaa Seentiikoom irratti bilbileera. Boombiin lafa tuquun dura Ameerikaanotaaf akeekkachiisa gabaabaa kennuunis dhaga'ameera. Deebiin Iraan irraa kenname battalumatti aarii guddaa kan qabuu fi kan nama rifaa'isu ta'eera. Israa'el Libaanos haleeluu yoo dhiifte malee Ameerikaa waliigalteen nagaa gonkumaa hin jiru jechuun irra deebiin akeekkachiisteetti. Dubbi himaan humna guddaa qabuu fi koomishiniin nageenya biyyaalessaa Iraan Ibraahim Riizaahim akeekkachiisa cimaa jilba namaa cabsuu fi Israa'eliif barbaachisaa ta'e kenneera. Riizaahiin hooggantoota Israa'el ibsuuf jechoota ulfaatoo fayyadameera. Daandii waliigaltee nagaa kamiifuu sirna Israa'el adabuun barbaachisaa ta'a jedheera. Sareen maraatte kun yoo to'atamte malee waliigalteen kamiyyuu osoo hin gogin dura nu ciniinti jechuun ibseera. Riizaahiin diinonni shallaggii dogoggoraa balaa qabu kamiyyuu akka hin goone cimsee akeekkachiiseera. Iraan Waayit Haawusiif ifa gochuu barbaaddi jechuun harka tokko waliigaltee nagaa mallatteessuu hin dandeessu. Sababni isaas michuun kee inni dhihoon boombii gadi darbachaa waan jiruuf jedheera. Giddugaleessitoonni Paakistaan barreeffamni dhumaa waliigaltee kanaa qophaa'uu mirkaneessaniiru. Ameerikaan michuu ishee Israa'el irratti hidhaa harkifte moo haleellaa cimaan kun waliigaltee nagaa kana guutumatti balleessa kan jedhu sodaa guddaa ta'eera. Biddi kun ammallee Beeruut keessatti gubachaa kan jiru yoo ta'u sa'aatiin gara dhumaatti yeroo siqu diraama siyaasaa bosonaa addunyaa dhuunfateera. Yeroo boombiin Libaanos irratti bu'aa jirutti waraanni jechoota aarii guddaa qabu kallattiin pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi hooggansa olaanoo Iraan gidduutti dhooheera. Waliigalteen nagaa seena qabeessa ta'e kun funyoo tokko fannifameera. Hooggantoonnis obsa dhabaa jiraachuun himameera. Galgala kana haleellaa qilleensaa Israa'el Beeruut irratti raawwattee hordofuun pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gara waltajjii hawaasaa isaanii tiruu sooshaalitti ariifataniiru. Akkaataa baay'ee adda ta'een Tiraamp michuu isaanii dhiyoo Israa'el qeequun namni hundi waliigaltee nagaa isaanii kana akka hin balleessine kadhataniiru. Tiraamp jechoota mi'aawoo fi diraamaa ta'e fayyadamuun Israa'elii fi Iraan kadhataniiru. Haleellaan galgalaa irraa Beeruut irratti raawwatame ta'uu hin qabu ture. Akkasumas yeroo waliigaltee nagaaf dhiyoo jirrutti tarkaanfiin Israa'el fudhatte kun xiqqaa fi hiika kan hin qabne ture jechuun busheessaniiru. Dabaluunis jalqabbiin nagaa kun bareedaa ta'uu danda'a. Namni kamiyyuu akka balleessu hin hayyamu jechuun ibseera. Tiraamp waraanni Israa'elii fi Hizbollaa waliigaltee seena qabeessa kana akka hin balleessine hatattamaan dhaabbachuu qabas jechuun abdii kutannaa guddaan gaafataniiru. Haa ta'u malee Iraan jechoota mi'aawoo Tiraamp kanaan gonkumaa kolfuu diddeetti. Afyaa'iin paarlaamaa humna guddaa qabuu fi mariisisaa olaanaa Iraan kan ta'e Mohammad Baagaarii Qalaabaa fi bulchiinsi Tiraamp tapha daa'immanii taphachaa jira jechuun aarii guddaa ta'een ibsaniiru. Qalaabaaf Iraan guutumatti minjaala nagaarraa fagaachuun marii hunda dhoorkuu dandeessi jechuunis akeekkachiisaniiru. Qalaabaaf dabaluus sirna Siyoonistiif ibsaa magariisa kennuun Iraan irraa laafina argachuu hin dandeessan jechuun ibseera. Marii keessatti poolisii hamaa kana dhaabaa jechuun Ameerikaa waadaa galte galmaan ga'uuf fedhii fi dandeettii yoo dhabde daandii kana itti fufuun gonkumaa hin danda'amu jechuunis ibseera. Dubbii kana caalatti ammeessuun ajajaa waraanaa Jeneraal Muhammad Jaafari haleellaan Beeruut irratti raawwatame deebii malee akka nafne labseera. Yeroo kana naannoo guutuun dhiphina guddaa keessatti qabameera. Doonaald Tiraamp waliigalteen kun hatattamaan akka mallattaa'uu fi karri Tarsiimoo Strait of Hormuz akka banamu gaafataniiru. Kana malees sagantaa niikularaa Iraan akka dhaabbatu abdii guddaa qaban labsaniiru. Teheraan gama isheen saffisaa wanti ta'u hin jiru jetteetti. Aga uggurri humna galaanaa Ameerikaan buufata doonii Iraan irratti raawwattee xumuramutti
Qabeenyi biliyoonaan lakkaa'amu gadhiifamutti dhukaasa dhaabuu waliigalaa Libaanos hojiirra oolutti waliigaltee kamiyyuu hin mallatteessu jechuun diddeetti. Gama biraan kirkirri siyaasaa hamaa ta'e halkan kana Israa'el keessatti dhooheera. Muummichi ministeeraa Beniyaamin Netanyahuun injifannoo waraanaa yeroo labsutti xiinxaltoonni siyaasaa olaanoo fi gaazexeessitoonni gurguddoon Israa'el reefuu isarratti garagalaniiru. Iraan injifannoo siyaasaa guddaa akka argattee fi Netanyahuun Israa'el guutumatti jireenya booji'amtuutti akka jijjiire labsaniiru. Taatee rifaa isaan kun battaluma Doonaald Tiraamp Teheraan waliigaltee irra ga'uu beeksisaniin booda miidiyaalee Israa'el irra lola'eera. Xiinxalaa siyaasaa beekamaan Israa'el Ben Caspit gaazexaa Maariif irratti barruu cimaa barreesseera. Netanyahuun saba kana kiyyoo seena qabeessa keessa galche jechuun kallattiin himateera. Caspit bu'aa bayii waraana Israa'el guddaa ta'us Netanyahuun Israa'el kufaatii siyaasaa hamaa keessa galche jechuun kufaatii siyaasaa injifannoo waraanaa caalaa baay'ee guddaa akka ta'e ibseera. Netanyahuun Doonaald Tiraampiif booji'amaa of godheera qaama mootummaa Israa'el guutus of jala harkise jechuun ibseera. Caspit balaan sirna Iraan irraa dhufuu danda'u kan durii caalaa hamaa akka ta'us akeekkachiiseera. Aariin pireezii Israa'el keessa ture kanaan hin dhaabbanne. Xiinxalaa waraanaa beekamaan Avi Ashkanzii akeekkachiisa barreeffamaa kenneera. Israa'el yeroo Tiraamp fi Iraan waliigaltee raawwatanitti kutaa duwwaa keessatti hafte jechuun ta'us Israa'el seera waliigaltee kana hordofuuf dirqamte jechuun ibseera. Ashkanziin dabaluun hooggansi siyaasaa keenya qabiyyee waliigaltee kanarratti dhiibbaa gochuu hin dandeenye jechuun kun immoo Israa'eliif kufaatii guddaadha, Iraaniif immoo mo'annaa guddaadha jechuun ragaa ba'eera. Ashkanziin akka akeekkachiisutti maallaqni Iraan doolaara biliyoonaan lakkaa'amu biyyoota dhiyaatiin erga gadhiifame booda michoonni naannoo Iraan Hizbollaa, Hamaasii fi Huutii dabalatee humnoota isaanii deebisanii ijaaruuf maallaqa guddaa lubbuu deebisu argatu jechuun ibseera. Gama biraan barreessaan barruu Biindoor gaazexaa guddaa Israa'el Hayyoom jedhamu irratti barreeffama cimaa barreesseera. Waliigalteen kun sirna Iraan cimaa fi hundee jabaa qabuuf Ameerikaa irraa beekamtii kennuu wajjin kan walgitu ta'uu ibseera. Yaaminiin lammiilee Israa'eliif dhugaa sodaachisaa tokko ifa godheera. Hamaas waraana waggaa lamaa booda hin mo'amne, Iraan immoo boombii guyyoota 40 darbatame booda hin mo'amne jechuun ibseera. Sagantaan misaayila baalaastikii Iraan illee furmaata hin arganne jechuun kana malees ammallee balaa misaayila baalaastikii guutuutu Iraan irraa nu eeggata jechuun ibseera. Barreeffamni guyyaa irraa gaazexaawwan Israa'el irratti barreeffame hundi isaanii wal fakkaatoo ta'aniiru. Israa'el kisaaraa hamaa keessa galteetti. Ogeeyyii olaanoon Israa'el waliigaltee badaa Iraan kana fudhachuurra tasuma waliigaltee dhaabuun gaarii akka ta'e akeekkachiisuu itti fufaniiru. Kana cinaatti waliigalteen nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti raawwatame mootummaa Israa'el keessatti fincila ifa ta'e kaaseera. Ministeerri Israa'el humna guddaa qabu waliigaltee nagaa Doonaald Tiraamp ifatti kuffisuun addunyaaf dhaadannoo dhiiga namaa balleessu dabarseera. Israa'el amma kophaa ishee gara fuulduraatti tarkaanfachuun sirna Iraan guutumatti ni kuffisti jechuunis ibseera. Guyyaa irraa nageenyi dadhabaan kun jeequmsa guututti darbatameera. Ministeera maallaqaa Israa'el kan ta'an Bezaaleel Smotrich waliigaltee Waashingitanii fi Teheraan gidduutti ta'e cimsanii balaaleffataniiru. Ministerichi ibsa aarii qabu kennanii waliigalteen Ameerikaa fi Iraan gidduutti ta'e Israa'eliif baay'ee hamaadha jechuun akkasumas addunyaa bilisaaf guutumatti baay'ee hamaadha jechuun ibsaniiru. Smotrich White House qeequun waraana walabaa kophaasaa Teheraan irratti labseera. Ajaja Tiraamp gama hundaa waraana kana dhaabuuf kennan tuffachuun Israa'el Riippablika Islaamaa balleessuuf sibiila harka ishee jiru akka kaastu beeksisteetti. Jechoota ciccimoo kanaan hooggansi Israa'el kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf humna guddaa Ameerikaa mormuuf qophii ta'uu isaanii addunyaatti beeksisaniiru. Smotrich dabaluun Israa'el dhukaasa dhaabuu Libaanos hordofuuf yaada akka hin qabne ifa godheera. Humni dhugaa Teel Aviv Libaanos keessatti akka hafu ibsuun Beirut waraana Israa'eliif akka harka kennattu dhaadateera. Lafarrattis Israa'el jechoota ulfaatoo kana abiddaan deeggarteetti. Tiraamp nagaa labsan illee waraanni Israa'el galgala kana haleellaa qilleensaa guutuu Libaanos irratti raawwateera. Addunyaan nagaa seena qabeessa mallatteessuuf jimaata gara Siwiizerlaanditti kan deemtu yoo ta'u, Israa'el naannoo Libaanos keessatti gadi fageenyaan haleeluu itti fufteetti. Tiraamp maallaqa naannichaa keessaa dhibbeentaa 20 gaafachuu isaatiin diraamaan kun xumuramuu irraa akka fagaate agarsiiseera. Halkan kana addunyaa guutuu waan mudachuu danda'u ilaaluuf dhiphateera. Sirna nagaa Siwiizerlaanditti gaggeeffamuuf jiru dhuguma waraana kana xumuruu danda'amoo? Haleellaan Israa'el Libaanos keessatti itti fufee jiru humnoota gurguddoo kana gara doo'insa naannoo guututti harkisuu danda'a kan jedhu deebii dhabeera. Sa'aatiiwwan muraasni itti aanan hiree lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amuu kan murteessan yoo ta'u, samiin Israa'el ibidda roobsuu itti fufamoo dippiloomaasii sakandii isa dhumaa irratti baraaramuu danda'a kan jedhu deebii argachuu danda'as jedhameera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo waqtaawoo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma
Odeeffannoo biroo qabannee sa'aatiiwwaniin booda haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin argin jennee asumaan nagaadhaama.